Mariin nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu deebi'ee akka eegalu akkasumas dhiyeessiin boba'aa ba'a giddu galeessaa bakka itti akka deebi'u agarsiiftuuwwan jiran mul'achuu hordofee gatiin boba'aa addunyaa irratti hir'ate jira. Boba'aan ba'a giddu galeessaa ulaa Hormuz Iraan cuftee turte irraa kan ka'e jeeqamaa ture. Erga Ameerikaan dooniiwwan akka buufata boba'aa Iraan hin seenne qofaa akka taasiftu ibsitee kibxata darbee irraa eegalee guyyaa lammaffaaf walitti aansuun gatiin boba'aa addunyaa irratti gadi bu'ee jira. Boba'aan barmeelli tokko doolaara Ameerikaa 94.63 gurguramaa kan ture yoo ta'u guyyoota lamaan darbe keessaa immoo 4.6 gadi bu'eera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessaa yookaan kibxataa akka jedhanitti mariin dhuma torbee darbee erga kufeen booda mariin waraana kana xumuruuf Teheraan waliin taasifamu torban kana deebi'ee eegaluu akka danda'u himanii jiru. Har'as erga aangaa'onni Ameerikaa Iraaniif ergan aangaa'e Paakistaan fuudhanii Teheraan seenanii jiru. Kanaanis guyyoota lamaan dhufan gidduutti Ameerikaa fi Iraan waltajjii tokkotti deebi'uun akka mari'atan eegamaa jira. Gama biraatiin ulaa Hormuz irratti dooniiwwan Itoophiyaa dabalatanii dooniiwwan boba'aa fe'an 800 ol hiriira qabatanii ulaan Hormuz amma banamutti dhaabbatanii jiru. Dhimmi ulaa Hormuz ijoo dubbii addunyaa erga ta'e bubbuleera. Ulaan kun xiyyeeffannoo addunyaa kan ta'e waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin booda Iraan ulaa kana cufuu hordofeetidha. Waraanicha ilaalchisee dhukaasa dhaabuu fi mariin eegaramulleen ammayyuu dhimmi daandii doonii addunyaa irratti murteessaa ta'e kun atakaroo keessa galeera. Haal duree waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaaf taasifame keessatti dhimmi ijoon tokko dooniiwwan addunyaa nagaadhaan ulaa kana keessa akka darban of keessatti kan haammatu ta'utu gabaafame. Haa ta'u malee dooniiwwan naannoo sana jiran eeyyama malee ulaa Hormuz yookaan ulaa galaanaa sanaa qaxxaamuruuf yoo yaalan akka irratti xiyyeeffatamu akeekkachiifni qaqqabe jira. Sababa kanaan guyyoottan sadan arfan darban keessaa dooniiwwan muraasa qofatu ulaa Hormuz keessa darbe. Dhimmi kun hordofamaa kan ture yoo ta'u eebila 10/2026 sa'aatiitti dhukaasa dhaabuun labsame as dooniiwwan muraasti qofti ulaa kana keessaa qaxxaamuraniiru. Akka odeeffannoon sochii galaanarraa to'atu maariinee tiraafiik jedhutti dooniiwwan 18 kibxataa ulaa Hormuz keessaa darban keessaa 4 taankeroota boba'aa fe'an yoo ta'u alaabaa Iraan kan ofirraa qabanidhas jedhameera. Dooniiwwan sadii ammoo boba'aa kan fe'anii fi kanaan dura Ameerikaadhaan qoqqobbiin kan irra kaa'amedha. Erga dooniiwwan kun ulaa Hormuz keessa darbanii booda ammoo guyyoota lamaan dura Ameerikaan tarkaanfii haaraa Iraan irratti fudhatteetti. Tarkaanfii Ameerikaan fudhatte kunis ulaa Hormuz keessaa dooniiwwan michoota Iraanis akka hin dabarre ugguruudha. Bu'aan ugguraa ulaa Hormuz kana ammoo Iraan irras dhiibbaan akka ga'u taasisee jira. Waraanni kun gurraandhala 28 bara 2026 osoo hin jalqabin dura giddu galeessaan guyyaa guyyaan dooniiwwan 138 ta'antu ulaa galaanaa yookaan ulaa Hormuz kana keessa darba. Torban shaniif erga waraanni kun jalqabee as jeequmsi geejjibaa doonii galaanarraa mudatee dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa uumeera. Gatiin boba'aa akka malees dabaleera. Addunyaa irratti gatiin anniisaa tasgabbii dhabsiisuu fi dhiyeessii idil addunyaa dhiyeessii galoo galaanaa fi galaana Hindii wal qunnamsiisuu irratti hanga mirkataa akka ta'e saaxilee jira. Ogeeyyiin doonii akka jedhanitti abbootiin doonii ammallee hanga haalli kun ifa ta'utti daandii kanatti fayyadamuu irratti of eeggannoo taasisaa jiru. Laans Jeelsi Skaappis Maaritaayim irraa BBC'tti akka himanitti dhaabbileen doonii irra caalaan isaanii osoo ulaa galaanaatti hin imalin dura ibsa ifa ta'ee fi wabii nageenyaa barbaadu jedheera. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana ibsi bal'aan ulaa Hormuz irratti hin mul'atu. Iraan ammallee ulaa kana to'ataa akka jirtu ibsamee jira. Kana jechuun abbootiin doonii ammallee darbuuf heeyyama humnoota waraanaa Iraaniin eeyyamsiifachuu qabu jechuudha. Adeemsi kun akkamitti akka hojjetu garuu ifa miti. Xiinxalaan BBC Verify daandiiwwan doonii kunneen irra deeman irratti godhee akka agarsiisutti dooniiwwan eeyyamaan darban karaa kaaba qarqara galaanaa Iraanitti dhiyoo jiru kan bishaan naannoo Iraan to'attu keessaa akka darban agarsiisa. Waraanaan dura dooniiwwan yeroo baay'ee karaa gara kibbaa dhiyoo yookaan karaa bishaanii walakkaa fayyadamu turanii amma garuu Iraan dhorkitee jirti. Sababa kanaanis dooniiwwan 800 ugguramanii jiru. Dooniiwwan boba'aa fe'anii 800 ta'anii ugguramanii dhaabbatan keessaa kan Itoophiyaas ishee tokkodha.
Ugurri doonii ulaa Hormuz keessa darban kana ammoo Iraaniin qofaa kan taasifamu utuu hin taane Ameerikaadhaanis. Ameerikaan michoonni Iraanii fi dooniiwwan boba'aa fe'an kan Iraan ulaa Hormuz keessa ba'anii gurgurtaa addunyaa irratti taasisanitti akka hin malle akkasumas dooniiwwan kamiyyuu fedha Ameerikaa malee ulaa Hormuz keessa darbanii biyyoota baha giddu galeessaa keessaa boba'aa akka hin binne taasifteetti. Torban hedduudhaaf dooniiwwan gara 800 ta'an naannawaa sana keessa dhaabbatanii jiru. Irra caalaan isaanis fe'umsa fe'anii waan jiraniif dursi kennamuufiin nagaan akka qaxxaamuran taasisuudha. Ogeeyyiin dhimma doonii hordofan keessaa Niels Rasmuuleen Biimkoo irraa akka jettutti dhukaasa dhaabuun torban lamaaf labsamee ammallee milkaa'uu dhabuu danda'a jetteetti. Dooniiwwan haaraan baay'een deebi'anii biyya galoo galaanaatti akka seenan nan shakkaa. Sababni isaas erga labsiin torban lamaa xumuramee booda deebi'anii kiyyootti galuun balaadhaaf saaxilamuu hin barbaadan waan ta'eefis jedhaniiru. Barreessaan olaanaa mana maree doonii idil addunyaa Toomaas Kazaakos albuunni galaanaa yaaddoo biraa keessaa akka jirus dubbataniiru. Ituma ulaan Hormuz gadhiifameeyyuu ulaa Hormuz gara walakkaa karaa dooniiwwan hedduun keessa imalan irraa boombiiwwan ulaa Hormuz irraa Iraaniin awwaalaman hedduutu jiru. Boombiiwwan kunneen boombiiwwan bishaan irraa bololi'an yeroo ta'u yeroowwan dooniiwwan ulaa kanarra darbanitti dho'uudhaan balaa guddaa kan geessisanidha. Kanaaf waliigalteen kun gara waraana dhaabutti yoo geeffamee fi nagaan yoo bu'iyyuu ganaa boombiiwwan yookaan dhootuuwwan ulaa Hormuz kana keessatti Iraaniin facaafaman fuunaanuun hojii jalqabaati jechuudha. Utuu jennu Itoophiyaan biyyoota kam faarraa boba'aa galfatti. Itoophiyaan erga waraanni giddu galeessaa eegalees yeroo lama daballii gatii boba'aa taasiftee jirti. Daballii qofaa utuu hin taane hanqinni guddaan uumamee konkolaattonni magaalota hedduu keessatti hiriiranii mul'atu. Guyyaatti gara boba'aa barmeelaa 60,000 hanga 100,000 kan fayyadamtu Itoophiyaan erga ijaarsi buufata xiyyaaraa Bishooftuu eegalee ammoo harka muraasaan daballiin mul'ateera. Garuu sababa waraanaa bira qabaan ishee irraa fagootti adeemsifamaa jiruun dhiibbaa guddaa keessa galtee jirti. Akkaataa boba'aa qusannoon fayyadamtu irratti tarkaanfiiwwan ittiin damdamachuu dandeessu adda addaa keessus ammatti wanti milkaa'ee hin jiru. Ulaa Hormuz cufamuun Itoophiyaa qofaa utuu hin taane guutuu addunyaatti jeequmsaa fi hanqina boba'aa uumeera. Ta'ulleen dhiyeessiin boba'aa Itoophiyaa guddaan baha giddu galeessaa irratti hirkachuu isaatiin dhiibbaan isaa cimaa ta'eera. Itoophiyaan boba'aa hin oomishtu, warshaalee boba'aa calalanis hin qabdu. Kanaaf boba'aa isheef barbaachisu harka dhibbaalaa galchiti. Gabaasaaleen idil addunyaa akkasumas mootummaa Itoophiyaa akka agarsiisanitti biyyattiin boba'aa biyya alaatii galchituuf waggaatti gara doolaara biiliyoona 4 hanga biiliyoona 4.5 olitti tilmaamamu baasti. Daballi ammatti taasifamee kana tilmaama keessaa utuu hin galchin jechuudha. Biyya ulaa galaanaa hin qabne ta'uu isheetiin immoo haalli baasii fi boba'aa biyya alaatii galchuu walxaxaa fi qaala'aa akka ta'us taasisee jira. Oomishaaleen boba'aa harki caalaan gara parsantii 80 kan ta'an karaa buufata Jibuutiitiin gara biyya keessaatti seenaa gara Itoophiyaatti. Akka ragaan adda addaa ibsanitti Itoophiyaan boba'aa ishee harka caaluu biyyoota galoo galaanaa irraa galfatti. Dhiyeessitoota boba'aa olaanoo Itoophiyaa yeroo dhiyoo kan bara 2025 fi 2026 keessaa kanneen adda durummaan heeraman kanneen akka Kuweetidha. Kuweet erga yeroo dhiyoos dhiyeessituu guddaa boba'aa Itoophiyaa yoo taatu keessumaa beenzilaa fi naafxaa Itoophiyaan galchitu keessaa tilmaamaan gara harka 50 qabatti. Walumaa gala boba'aa konkolaattotaa, hojii qonnaa fi jenereetoroota adda addaa sochoosan keessatti dhiyeessiin Kuweet baay'ee guddaadha. Lammata irratti biyyi boba'aa Itoophiyaaf dhiyeessitu Yuunaayitid Arab Emireet michuu Itoophiyaati. Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii fi michummaa daldalaa cimaa waan qabduuf biyyoota galoo galaanaa dhiyeessii boba'aa fi teekinooloojii muraasaa keessaa ishee tokkodha. Boba'aa calalamee qulqullaa'ee akka naaftaa, beenzila, boba'aa xiyyaaraa dhaabbilee adda addaa boba'aa Itoophiyaaf dhiyeessiti. Yuunaayitid Arab Emireet wiirtuuwwan qulqulleessituu boba'aa addunyaa gurguddaa kan qabdu yoo ta'u, oomishaaleen boba'aa xumuraman karaa dhaabbilee daldalaatiin biyyoota hedduuf dhiyeessaa turteetti. Haa ta'u malee wiirtuuwwan boba'aa calalan kunneen misaayilotaa fi dirooniiwwan Iraaniin haleelamaa turaniiru. Kun waraanaa boodallee rakkoon boba'aa itti fufuu akka danda'u yaaddoo cimaa kaaseera. Biyyi sadaffaan Itoophiyaan boba'aa irraa galfattu Saawud Arabiyaadha. Daldaltoonnii fi dhaabbileen dhiyeessitoota boba'aa wayita hanqinni boba'aa Kuweet yookaan Yuunaayitid Arab Emireetitti mul'atu akka filannoo gaariitti Saawudiitti fayyadamu. Haleellaan Iraan warshaa boba'aa Raastaanuraa Saawud Arabiyaatti raawwatamee egeree boba'aaf qormaata ta'uu mala.
Itoophiyaan akkasumas biyyoota naannawaa baha giddu galeessaatii kanneen biroo irraas yeroo yeroon boba'aa ni galchiti. Walumaa galatti dhiyeessiin boba'aa Itoophiyaa harki 90 biyyoota baha giddu galeessaa irratti kan hirkatedha. Akka ragaaleen eeranitti sababni daldaltoonni Itoophiyaa biyya alaatii galchan yeroo baay'ee oomisha boba'aa qulqullaa'ee Arab Emireetii fi biyyoota galoo galaanaa irraa bitanii fi gatii madaalawaan dhiyeessuu fi daandiiwwan doonii amansiisaa ta'an waan turaniifidha. Amma kun hundi sababa waraanaan baay'ee jeeqame dooniiwwan boba'aa Itoophiyaan bitte muraasni illee akka boba'aa fe'anitti ulaa ittiin darban dhabanii ulaa Hormuuz keessaa dhaabbatanii akka jiran mootummaan Itoophiyaa ibseera. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Itoophiyaa sababa waraanaan gatiin boba'aa addunyaa irratti sadarkaa olaanaa waan dabaleef gatiin boba'aa biyya keessaa irratti fooyyessi taasifamuu ibsa baaseen hubachiiseera. Sababa kanaanis dooniiwwan Itoophiyaa 3 boba'aa naaftaa adii meetirik toonii 100 fi 20 akkasumas boba'aa xiyyaaraa meetirik toonii 60 fe'an biyyoota galoo galaanaa keessaa dhaabbatanii akka jiran odeeffannoon bahii agarsiisa. Dhiyeessi boba'aa Itoophiyaa harka 90 ol biyyoota galoo galaanaa irratti kan hirkate yoo ta'u harki hafte 10 ammoo biyyoota Eejiyaa birooti. Kanneen akka Hindii fi Siingaappoor akkasumas Chaayinaa fa'aadha jechuudha. Waaqayyo nagaa guddaan nuuf buusu walii galtee araaraa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti yaalamaa jirus nuuf milkeessu. Egaan daawwattoota keenya qophiin galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa sa'aatii yartuun booda qophii gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.